bismillah je'eetiin jalqabaa durarra maqaa rabbii kanaa caala waa hundarra isa abdiin diyyaa isaan na gargaara walitti dheeyfadhee qalamaaf daftara waan na alaafaterraa dhiyeesseetiin jira gurra qalbii kaa'uun takkamee na bira baganuu dhuftanii kabajjan hafeerra gammachuu addaatiin tattaanu laala warra qophaa'een eegu jiru jira hagizeen an dhufe mirkaana dabala humaa rakkoon qabu an dhufeetiin jira mee takbiirtaan teeysan kan dhiiraa fi dhalaa baganuu dhuftanii kan dhiiraa fi dhalaa asii argamtanii wallahi guyyaarra nu babareeddanii dhugaa wallahi billaahi ani isin kanaatu barnaaf ta'aa jira yooniin isin dhabe beekaa yaa obbola qalbiin hin gammadu taa'eetiin iraara akkaan dhukkubsadheen teenya hospitaala mee hundi keessanuu jaanaan ni jirra jirtu guyyaan har'aan taanaa guyyaa gammachuuti baganuuf dhuftani kan dhiiraaf dubartii amma qophiin tiyya eegaluuf dhuftemti bara eegala irratti kana siin jetti takbiirtaa oowwisii kan dhiiraaf dubartii takbiirtaa oowwisii kan dhiiraaf dubartii bagatti keessani kalleen jitan galna nuti eenyummaa buu isin kana qabna barattoota diinii sedduudha jaalannaa gammachuun teessani gammachuma teenya congratulation obboleeyyan keenya congratulation obboleeyyan keenya jamaan guddaan qabnu nu hawwadaay keessa jamaa'an saaruddiin hun warra eebbisa muslimaaf hatee jiru bar gargaarsa yooniifin si'iimu bari seenaa isaa himee fixuun danda'u yeroo na beesisa jamaa Ansaruddiiniif takbiirtaa oowwisaa gareen Ansaruddiin tun hedduudha naaf taate hawwadaay keessatti seenaa galmeessite hawwanii shamarran mudhii isaa hidhate dirrabbii keessatti dhufee jilbiifate garee Ansaruddiin namuutuu filate waana qofaa biti biyya hundaaf kaate kan dhiiraa fi dhalaa maaliif calna jettee mee takbiirtaan isaa maaliif dagattee waliin si barsiisa haadha garee tanaa ta'itti laffaate bara dheeraa kanaa waliin si barsiisa haadha garee tanaa ta'itti laffaate bara dheeraa kanaa amiira dubaraa maayaasiitii keessa haadha muwaas amiira dubaraa Amira dubara maayatiitii keessa haadhamu waan qabna na hojii dhageeffadhaa tanaa wal baranna na hojii dhageeffadhaa tanaa wal baranna haadhamu as jechuun amiira bareedaa haadhamu as jechuun amala bareedaa kan tujjaaraan miskiinii si bira wal qixaa adoo tanaaf namuu akkasi jaalataa haadhamu as keenyaa ati dhugaan goota mee takbiirtaan isii maa itti qusattaa itti aansuun kun qophiin xiyyaa dhufte yaa shefaanii keenya bagana gaannuu dhufte galma calonqootti nu hojii hirmaatte eebbisaa isaanii nu hojii hirmaatte eebbisaa isaanii nu hojii eebbiftee guyyaa gammachuutiin asitti argamte barti keenya irraa diin rabbii barattee ummata islaamaa hedduudha dhaabbatte maashaallah jee ati kunnaaf taate mee takbiirtaan faamii maaf irraa calliftee bar eegalte qophiin ajaa'ibaati tatanaa boodaa bareeddu si bareeddi ifuma cinaanuu jalqabuudha qabdi akkami nagayaa yaa shemmu ashkashti dubbiin asumarraa jalqabdu bareeddi mee takbiirtaan isaa liqii tottolchaati amma siibiin ichi dabaraa dhage namuunarraa ulamaa'ii guddootu har'aas jira baganuu dhuftanii jee isaan maraa mee takbiirtaan isaanii kan dhiiraa fi dhalaa dhageeffadhu ammaas qophiin itti fufte dhageeffadhu ammaas qophiin itti fufte yaa sheeyyadiin kiyya baga nagaan dhufte bara mata kun yoonii fi yaadatte galma kanarratti kaniif nan baramte eega guyyaa sanii ati onnee na seente onnee tiyya keessaa mee takkaa yoon baate mee takbiirtaan isaa maaliif na calliste Rabbi gurguddoo firarruuti riskii Shee Muftaar kiyyaa fi ammas Shee Afandii ittuma cibuu fi ammas Shee Mahammad Abdii isinuuni beeytan wallaahi abbaa daandii mee takbiirtaan isaa kan dhiiraaf dubartii
guyyaa nama qaali kan namayyuu beeku yaa Sheekh Usmaan Turrii Amir gaafachiidhaas meedha kiisi yaarii ani maqaan kiyya jaalataa Jamaali nan irraanfatinii garuu naa dawwalee. Namni garbuu qabu fatarri isaa bachoo namni garbuu qabu fatarri isaa bachoo yaa Sheekh Mahammad kiyya unkaan dassaalachoo inee bataa wallaahi sigirnaachoo. Muhammad Ibrahim muummee ministeeraa kan magaalaa Maayaa dhagee wallaahi narraa ansirraa je'eetiin jira maasha Allah kana si argamtan kan dhiiraa fi dhalaa mee takbiirtaan sheekaa akkam jettan jaraa. Ulamaa'ii qaalii sheekulataan mattaan silaasiyoo buudha Dubaayii fi Suudaan maaliyyoo naan jette xayyaaraan makiinaan mee takbiirtaan isaa maatti xiqqeessitan. Qophiin xiyya kunoo akkatti fufti guyyaan har'aan tanaa guyyaa gammachuuti asinnuu argamte wallaahi bar dhugatti yaa ustaada Adamusee wallaahi bar dhugatti jaalaltite har'ana sanseetee jirti waan saniif hin beekne bari dhugumatti hoggaaniif hin dhiqadhu baay'oo masgiidaatti ani sin dhufa jennaan dhuguma sanitti kadaawwitii keessaas mana fagaatti mee mala naadhayi dubbii tanarratti yoo akkatti fufte nama raachuu barti. Anjachiisaa hogguu nama gammachiisu ulamaa'ii tana kanaatiin kan faarsu kan gorsiisaa kunoo bar qalbii sijiisu ustaada Adam kiyya harfarsi dubbisu ijillee yoo dhaqe yeroo bittin dheereysu asuma ijumaan harfarsi dubbisu isin mee takbiirtaa keessan ta'uusuun. Guyyaan har'aan tanaa guyyaa gammachuuti qophiin xiyya kunoo xumuruu fi deemti garuu xumura irratti tananaaf dubbatti mee takbiirtaan teessan kan du'aa dubartii jecha lamaa hafeen bar qophii xiyyarraa jecha lama bichaa hojjitu faana turaa mee jecha lamaan kana takkana faana turaa. Ustaada Adamu san kun na gammachiise hoggaan akkas juusanii harfan na dubbise warra magaalaati ijaan na takkase an jaalalateeti gololoo udhise. Allahu Akbar Allahu Akbar.